Micayyoo ergamtuu isaanii bilisa baasu. Galatooma. Ajaa'iba kana ilaalan. Hiriira durbummaa qabaa? Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon har'aa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed akkasumas haati manaa Haacaaluu fi ijoolleen isaa Haacaaluu Hundeessaa awwaard yookiin badhaasa Haacaaluu Hundeessaa irratti waan namoota hedduu boocise dubbatanii jiru. Kana qofaa miti viidiyoon itti boharaa irraa barannus jira. Hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa itti dhuftan maatii ta'a. YouTube chaanaalii kanaa share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa. Akkasumas yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessu hin irraanfatinaa gara viidiyootti. Fakkeessuudhaa jechuudha. Kuftee bakka kufteetti akka nama hin kufnee fakkeessaa jirti. Viidiyoon itti aanu ammoo kan Haacaalu ilaalame. Maal nutti agarsiisaa jiru torbaan kan dubartoonni maal ta'an? Daansiin gara dabbaa deebiira. Isa torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa irra viidiyoon naannawaa jiru viidiyoo kanniini dubartoonni shubbisa isaanii daansii isaanii garanatti deebisanii jiranii maaliif akka ta'een beekon sirrii miti wanta sirrii hojjetaa hin jiranii keessattuu viidiyoo jalqabaa sana yoo ilaalle jechuudha namoonni iddoo kanatti sirban mana kana keessatti sirban qoricha fayyadamuun isaanii hin oolu an shakkee jira. Waan dinqisiifattuuf waan baay'ee jaalattuuf bu'aa jirti malee waan biraati miti. Jaalala isaa boo'ichaan agarsiisaa jirti. Dinqisiifattuu jaalattuu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waan isa jaalattuuf isa argitee jechuudha. Gammachuu irraa kan ka'e imimmaan qabachuu dadhabdee bu'aa jirti. Baay'ee jaalatti. Jaalala isaa imimmaaniin boo'ichaan agarsiisaa jirti. Jaalala kubbaa miilaa kunoo namni kubbaa miilaa jaalatu akkana ta'a jechuudha. Viidiyoon itti aanu gaafii yeroo baay'ee gaafatamu gaafii deebii dhabe jechuudha. Dhiirri durbummaa qaba. Gaafii kanaaf deebiin isaa argamee jira. Haa ilaallume. Dhiirri durbummaa qabaa? Hin qabaa? Baay'inaan beekama. Dhiirri durbummaa qaba jechuun kan dubara wajjin takka wal quunnamtii saalaan gaggeessinidha. Akkasitti yaade. Baay'inaan beekama. Akka abboonni keenya jedhanitti dhiira kan inni kan dubartii wajjin wal quunnamtiin gaggeessine luka isaa kana walitti qabanii yoo gaafa laalanii bishaan illee of gidduun dabarsu jedhaniitu ibsu. Akkasittiin dubbatu waan ta'eef durbummaa qaba dhiirri akkasii jechuudha. Okay, miila isaa walitti qabamee beekamaa jechuudha. Luka kana walitti qabanii hin cufaa jechuudha. Guutee jira jechuudha. Qaawwii gidduun jiru. Kanaaf kan hin guunne durbummaa qabu jechuudha. Durbummaa kee hin dhabde. Kutaa torbatti. Daa'imman jalqabde. Kutaa torbatti na yaadadha. Mee maal si dhaga'ame? Namtuu natti hin dhaga'amne. Durbummaa kee yeroo jalqabaaf kennitu immoo? Namtuu natti nan gammade malee. Kunoo namoonni yeroo baay'ee dhiirri durbummaa hin qabu dubartoota malee dhiirri hin qabu jettanii gaafii kana jechuudha. Gaafii kanaaf deebiin isaa dhabame namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa irratti gaafii kana gaafatu deebii isaa argachuu hin dandeenye deebiin isaa akkanatti argamee jira. Inni itti aanu ammoo Haacaalu. Dhiirri durbummaa qabaa? Qaba jedhee yaada. Dhiirri durbummaa qabaa? Qaba. Maayidhaan beekama? Safartuu qabaachuu baatus qaba jedheetuma namaan akkasumatti. Safartuu qaba? Namni durbummaa qaba fakki durbummaa qaba jedhamee fakkeenyaaf kan dubaraan beekama miti kan dhiiraa maayidhaan beekama. Gochuu dadhabuudhaani. Okay, gochuu dadhabuudhaan jechuudha durbummaa isaa kan beekamu. Yeroo mana durbummaa umurii meeqatti dhabde? Gaaffii cimaa dha jedheen furadha.
waggaa 28 no 27 Gaddabi torbat. eeyyee Galatoomaa dhugamaanuu gaafii deebii dhabeef deebii akkanaa waan nu deebistaniif galatoomaa isinin jechuu barbaada. Viidiyoon itti aanu viidiyoo hedduu nama bashannansiisu nama kolfisiisu mee haa ilaallu. Daa'ima ishiiti. Gana argina sooshaal miidiyaa kana irratti yoo argine gana argina viidiyoon itti aanu dhaamsa ijoolleen Haacaaluu Hundeessaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa irratti dhaaman yookiin ergaa isaanii Dhaamsuudhaan ergaa kiyyaan haaceedhaaf dhaamtee iskiriiniidhaan daawwannee deebina. dhaamsa ijoollee Haacaaluu Hundeessaati. Waan isaan dhaaman Galatooma, 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 galatooma. isiniif galeera miti. Galatoomaa, 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 galatoomaa jedhanii jiranii maal ergaa maal dabarsuu barbaadanii jiru. Mee yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Ansi ajjeesanirra maqaa si balleessuuf micayyoo ergamtuu isaanii bilisa baasuuf waa baay'ee godhanii dhugaa kee dhoksuuf hacee manaa fuutee baate jedhanii basaastota isaaniin dhugaa haguuganii ajandaa hin jirreen olola oofanii warri ofii salphoo si se'anii maqaa kee xureessuuf bu'anii ka'anii. Haala amma dhageenye kanaan ifatti dubbattee jirti. Walaloo hedduu nama ajaa'ibsiiftu takka haa ilaallu. Deemsa jilbiibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbadheen deema har'as dhaabbata naaf ta'e teessoo ulfina dhaddacha koo qoluuf hiraara narraa guca jireenya kootiiti ati abbaa dhugaa fi karraa si'innaa sonaa'ee tole milkiin kakoo situ naaf badhaase wabii jireenya koo galatoomi abbaa wabii galatoomi. Haacaaluu Hundeessaa sidhamne kaa'uuf keessa Haacaaluun na guddattu maal goonaree hundattu banneet teenya wayyaa gaddaa Oromoo hundi garaan isaa hin gaddaa alagaan kana hubatee hadhotii Oromoo garaan nu gubate hadhotii Oromoo garaan nu gubate. Haacaaluu wiik torbaan Haacaaluu namoonni viidiyoo garaagaraa haala kanaan hojjetaa yaadataa jiru. Ajaa'iba kana ilaalan. Jalaa deemte akkamiin baareen lamaan irratti hafe. Qaqqaa'in ba'a. Konkolaataatti dhiyaateera waan ta'eef. Baheera. Roobni baay'atee namoonni haala kanaan ce'uutti jira. Viidiyoon itti aanu baay'ee isin bashannansiisaa, baay'ee isin kolfisiisaa haa ilaallu. Yookaan ba'a. Anchinin bayu alsalachi yale ni bayru melkishini bayu alsalachi yale ni bayru indiu tafatro yetadeለው ማነው አይንሽን ቀልቀለት ጥርስሽን አይሰለች ያለ ni bayru tere እንዲሁ ተፈጥሮ የታደለው ማነው አይንሽን ቀልቀለት አልሰለች ያለ ባይሩ Sagaleen ishee kana fakkaata amma ammoo kan isaati eenyu akka caalu dhumarratti ilaalaati adda baasaa koomentii irratti sagalee eenyuutu irra bareeda koomentii irratti naa barreessaa. Indishi baay'u alselechi yaaleewu bareewu indiu tafatro yataddale manno indishi alselechi yaaleewu bareewu.
Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen itti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Keessattuu viidiyoo dhumaa tana ilaaltanii jirtu. Viidiyoo baay'ee nama kolfisiiftu jara lamaan keessaa eenyutu sagalee bareedaa qaba. Koomentii irratti na barreessaa isiniif jedhee jira. Viidiyoo kana ilaaltanii koomentii irratti na barreessuu hin irraanfatinaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'aa akkasumas laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii